Abbaadhuma kabajuu jira malee guyyaa abbaa kabajuu ani hin beeku dhugaa dubbachuudha. Yeroo dargaggeessa turtanitti miira akkasii isinitti hin dhaga'amaa seeni? Egaa inni kun aadaanis jira haadhaaf abbaa wal dorgomsiisuun sirrii miti. Isiniif jaalalli maalidha hiikkaasaa waan gabaabsitan keessan qabdula? Biyyi dubartii waamamti haadhaa waamamti akka aadaa Oromootti dhufte immoo biyyi dhiiraa waamama abbaa waamama biyya abbaa kootii jirta. Gaafuma inni mooraa kana seenu barattoota mooraa kana keessa jiranii guyyaa abbaa kabajuudhaaf fi mi barsiisaa akka abbaa keessanitti jaallattan kabajanii jedhee kodureessinii kaasee egaa guyyaa abbaadha kan kabajaa jiru. Inni barsiisaa keenya abbaa keenya jedhaadha kan waa'ee keessan kaasaa turanii anillee isin barbaadan isin argadheedha kan hin jiruuni. Dur jaalallee koo turte ijoollummaatti akka keessan kana nutis ijoollummaa keessa dabarsinee bara yuunivarsiitii ture. Ijoolleen ammaa tarii maaliif gaa'ila godhachuu sodaatu jennee of fudhanne. Qophiin koo sagantaa kudhaama jaalalaadha. Waa'ee jaalalaadha kan ilaallatu. Jaalalli hawaasni anaaf qabu jaalala ana nama Taaddasaa jedhamuuf qabu miti. Yeroo jaalalli si qabu isa gaa'ii yaadatta. Mitiire dubartiin dadhabduun tokko karaarra too deemtu too argitu ishii amma humna keetii gargaaruu too dandeessu toon gargaariin bira darbaa achi Facebook irra yookiin immoo TikTok irra dhannee guyyaa haadhaati irra jennee yoo kabajne hin bareedu.